Iyyo isin si baaste isin irra si jiraatte isuma san bira gali isuma san bira jiraaddu. Allah nageetti tabaree gaaraama inshallah nageetti. Ayyeetu ni laalta inshallah. Amma jaadere ni chaaru zara jawaatu. Ana gaaru zakeega. Tolcheetiin dafa ayyee. Oh, tina mana arsini te kanan gora Ana tini kata shawo. gootaawu. Allah nageetti mala maatiin jira. Kan lazara chafadisa. Aje ha jiradu nagiyani. Temiti. Wallahi wani golinda daga da gwaj amata jaha golinda daga da wani golinda daga da sanin fado wani nin fado ilmo tiye bita da male sanu garte miti yo nu diso khalas nu diso ka ani si sadisi mi din si diso ka ba malif ilmagandat malif tawdi da nara aya am ganta ga garan na ma waye mal sinin je de bisa kam sinin de bis Telefoon waan irra cafateem. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafone furdufto ta tamalento ta kan. Dachane jirra ran tan mana ibsa amine datter kamna. Mana ibsa amine rufneti ga ibsa amine soddaqiya. Faun ga obbaleti sati akkasuma ran tan ibsan ala jira. Yarti garte hal ilmansa garte ta gara qabdu mana dhiiseti. Bira bihe ala jira. Nin fuudha jeela jira jaanii hunoo gaa nuti amma dhageenyaan akkasitti jira jarumaan gaa kaanee dhufnee ni laallennee mana isaa jirra gaa hunoo haati mana isaatii ni jirti akkasumatti meegaa isirraayis waan isaan akka inni itti dhiisee bahee fi waan isaan irra waliin jiranis mee isumarraa hubannaa walumaanuu kabarru ta'a asumaan faana turan isiniin jaa faayisaas deemme. Ibsaan irra kamera ibsaan isii jiraatte mee ibsaan akkamitti biyyatti mana. ibsa video ngadi su jiru simbira gotin jirti sinaruma riftani na laltani Nuti dhugatti dhugaan seenee yookaan amma yeroo hundatti dalagaadhaaf kana namni taphakaa seenuu jiru jiraare immoo ani dhugumaan seenee hunii isin amannee kalaas sanuma irratti gaa dhiiroo akkamiinnaan irra anja'umaan see warra galgaluma kana gisee dhugumatti dabaafadhee galgaluma kana gisee dawwaltu. ibsa yani gaafa gabbuudhaaf akkuma nama dalagaadhaa kute gisee kute hin gallee jechuudha ala maggalee eegas booda giseenin ijoollee takka takka giseenin gaggaafadde kana ibsaa yennaan viidiyoo gisee huccuu bituuf jiru dhalaa wajjin isaa deemu anis ijatiyyee tanaan namni gisee inni baasa qabatee deemus agaree itti dhaqee arkee jechuudha irraa deebi'eetiin gaafadde naa himuuti gisee sana. Egan ammoo gisee akkaataa inni itti supermarketa keessa ijoolleen ijoolleen suuraa waraabdee viidiyoo waraabdee naa ergitee turte. Amma ni beetu akkuma beektanii yoo beektan taate baaharittuu dhaqee baareenis akka fuudhu akka faayidaan irraa kadhattuu fadhaa jee deebius jiras mucaan isaa amma dhiisee galee yala. Dawwalaadha maaltu sirra? Baatii mee gammanni gala jiru baatii mee geettan? Baatii fite haala. Baatii lammaffaaf deemnee jirra. Gillees naan dawwalirree baatii guutuu. Ani argu jirtanii mana dhuftanii achumaa dhuftee nullaale. Inarkin yoo meeshaa Ani mana namaatiin ture maal iskiraa mana narraa kafaluu dide mana abbaa mana narra cufee alaan jiru alaan ture bara. Osoo nan jiru duba alaan. Tayyib duuba osoo nan jiru namni kun dhufee na gaafata ilaa yaani jechuun namni viidiyoo kana narkin yoo jiraare waan takka takkaanis gallaquu. Waan qabu wallahi dalagaafu mashkuula ani dalagaafu mashkuula yeroo maan telefoona qabaddu sanuun qabu gisee taan dalagaa guyyaan dalagaa galgala galu mana keessaa gisee aan godhe dadhabee namaan ciisaa goban qabu ani. Aruma gisee maameen dafee bakkatti shabakarra waan akkana agaree gisee dhugaan seenee addumaaniin baafadda jeetiin fiigaa dhufe. Takkanaati haayitiyeetis amma dubaatu amma maaliif dhufte? Laaluu dhufte moo? Eeyyuu gaafa maal gisee kana dhageenya akkamirra jirti? Ni rifadhee ukaa maal kanneen nuti zariifaan akkana hin qabne sanyiin teenyaan akkana hin qabdu dhalaa jedhee deddeemoo jaartii garaa qabdu ilmoo wajji mana dhiisee deemuun wayi maqaa keenya reefun. Gisee ilmoodha wajji mana si dhiisee deema kasii garaa qabu. Maqaa keenya miti ukaa. Irrumadde walimee kaaya. Ajaa'ibuma qaba inni kanuma adda dhufe. طيب Ibsa assalamu alaikum. Akkam nagaa fayyaadha? Kana mana kee jirraa bara iseertoo? Mana kee jirra haa mana kee jirraa faayidaa bira. Mana kamii mana lama qabdaati. Mana kam jettaasa? Karam jirda duraan zaatana manaan dhabamtu maali zaamee gamma zaatana amma alaa goote.
mana dhufeetiin akkaan isin ilaale jee dhufeetti hona faayisaan kopha jirti eessa jirtaa eessa jirti eessa deema akkam fagaachuu akkam gaamaali dubbiin akkana akkam fagaachuu afaan akkam haasa'u ittisa afaan akkam haasa'u jirta fagaachuu akkam baanta mana lama jaati jaarti rabbi si adoorku jaarti maal haasa'u ittisa taqabdi hoo nuti faayisuma beeyna jaartiin teenya nuti jinni kee aruusa godhatta maal afeerta jinni afeerta jaarti garaa qabdi fi ilmoo wajji kam goote mana keessatti kam gooteeti aruusa deemta boo nama ta duraa tolfatee ta boodaa eegalata shari'aan akkana jette hayya isin ilmoo darbite ilmoo narraa fuutu taguddiftu haadha Sammujaan guddatee jira dhalee kootu fuudhu jirta. tagaraa qabdi hoo Dhalee lafa jirti koo fudhatu jirta. lachuu dhufee fudhata hawaayi dubbii kanaa dhageenya akkam na dhageetti Mashruufa godhuuf jirtaa quba qabdaa kami gaafa. duuba quba qabda akka shari'aan si hayyamtee jaartii lachuutu ija bitaa ija mirgaa laaleetti sanitti tanaas deddeessatuma sanitti Karaa asirratti fadda. maashaallah jireenyi si waqqixxaate akkanumatti nuti takka jariifaan akkana hin qabnati maal taate boo Karaa asirratti fadda. haasa guddaan takkabdu hayyaan Ati amma iseerte isa wal akkas arguu taateen dandeenya. isaanis niin dandaati yoo jireenya kun akkan akkasi baasu taate isin kasi baastu taate ilaata gaafa dhaltuutillee ta'e kanaas kiraa manaatiif guututtuu silaa mataa kiyya gubbaadhaati hayyee yoo isin si baaste isin irra si jiraatte isuma san bira gali isuma san bira jiraaddu hayyeetuun ilaalta inshaallah ana gaaruu zakeega tolcheetiin dafa hayyee Ammoo ati nama naarsiniti kanan godhatanii ana ibsaa kana boo. gootaa'u Karaa asirratti fadhiisa. Ayyee haa jiraadhu nagayaani. Hayyi ni cufataa'u. Aywa. Zanarraa Ni maal lola ni lola. Kalaas gaa maaliif ni beektaa bakka inni jirutti samma bakka jiru isin inni ani mure. waan takka ijaadii qabii kooti amma halkan rabbii keessa jirta akkana jirta mucaa kee kasi bira jiru fi yaatis hanga gartee rabbiin nagaa natti si baasee formaata fidutti karaa siin gargaara Warreen isa manuu daddabanii amma warri narra dawwalanii dhugumaa ibsaa waan akkanaa walumaa godhaa ibsumaa godhaa jaanii bar dhugaa miti mee dhaqiitu badda baafadunaa jaan irra dawwalanii warri biyya akkana lolu jiranii ani numaa ibsaa waan akkanaa dalagaa dhiisi lakkaan ilmi namaa kun sagal jijjiiramaan dhuguma kan jijjiiramne jabaa rabbu maalis Ati rakkoon qabu innis bakka ati beekuu hidhaa rabbi jirtaa waan takka hin aarin aaraadha ilmoon gartee mi'oonne sin seenin waan takka laganaadhaaf ni jirra si bira jirra kiraa mee fuudheetumaa jiraatu saanumaa gartee as keessa jiru anumaa lubbuun jiru gartee mi haa fuudhee jiraatu mashruufa keetiis waan si inshaallah qoradheetumaa baasee gartee mi anuun hin beeka akkan godhirraa hin dalaga waan takka fiyyaatiin dalagaa irraa hin jira mashruufa keetii beekaraa Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jira jirtu jajjabaatan isiniin jecha salaamtaallee isin gaafachuu asiin irraanfadde. Bas viidiyoon tuni yaani wanni kaameraan kun kaayameef yaani warra biyyaatu amanuu daddabee ijoollee tanallee ergee jira asumaan isiilleen obboleettiif saadaati. Innilleen isii tana qabaa asiin kaanii dhufanii nu laaluudhaaf dhufanii dhugaan seenee jechuudha. Kunoo dawwalee fi ibsaan akkuma inni jiru kana dhugaadhaaf isaan illee dhageelii jiranii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani waan hin ta'u takka illee hin qabu. Alhamdulillahi rabbil alamin as geetiin jira inshallah taala akkuma isiniin jeesanii du'aa naa godhaadha. Humaa takka rakkoon qabuun isiniin jaa wanni cuftini nis ni dhufti nis ni kutti nis ni dabarti inshallah takkanaatiin isiniin jaa ibsaa hunoola takkara lama sadii ani waan inni isa godhu takkaan illee ka kannee waan inni isa godhu isin inshallah taala naaf ilaala. Maaliif yoo attanii akkatti illee afaan illee addaaniin baha.
akkatti illee nafuu jechuudha. Kun oola lakkuma isin agartanii jaartii lama daati mana lama daa hoottu achi deemeetiin jira maal gootaa wanni inni jechuun jiru isinis ni dhageessanii jechuudha. Tanarraa ani waan hin jirtu takkallee hin beeku jechuudha har'aan tana. Kun oola lakkuma jiru inshaallahu taala viidiyoo takka ta'e inni har'a gadhiisallee arkeetiin jira viidiyoo takka. Nattillee dhuftee jirti. Bas waan adda addaati jechuudha. Baarriin sarkaa qabu waan ajaa'ibaati jechuudha. Ani kanarraa maaliin godhuu danda'are asumaaniin dhaamaaf ani warra isaaniitiif firrattan isaallee warri nalaalaa viidiyoon jechuun kan isin bira geessu taate warri nalaalaa jirtan asumaan waan takka illee asumaan ni dhageessanii jechuudha akka boodoonallee komanneen. Harka kiyyaan ganaa booda dhiigana ta'uunsaa haqiiqite jechuudha. Maaliif deemee ala deemee akkamii hunoolaal baatii deengaddaa namaan irraa kafalee baatiin lama daarraan tana guyyaa 28 ollee dhuftee jirti jechuudha. Mana kana deebi'ee ilmoon jechuun akkam taate hin jenne ani jaartummaadhaaf yoo na quufee jiraate ilmoo isaa tanaafooyi maal namni kanaa kun jechuun Oromoodha moo maali ani ammoo zirii isaatiin baruu barbaadesumaan jechuudha. Namni Oromoodha namni diinni isaa Oromoodha namni gartee intala Oromoo kanatti illee miidhu rahmata qabaa jechuudha. Yoo ilmoo muslimaatti rahmata qabaa yoo ammoo ilma Oromoodha katootaate anarraan tana jaartummaaf yoo inni isaa hin qadde obboleettii isaati jechuudha. Arraan tana ani obbolummaadhaaf illee garteen bikkallee naan qabu jaarsaafis bikka naan qabu waan takkaa naan qabu ani wanni nin qabu rabbii tokkicha qofa. Hordoftoota fi kabajamtoota fayyaa ani wanni naan du'aayiif naaf gootanii jechuudha. Ani du'aayiif bichaadha jechuudha. Ani amma isiin dhugaadhaa moo sobaan adda baafachuu dhuftee jechuudha. Agartee jirti dhugaadhaa mana keessallee nu argitee jirti jechuudha. Akkaataatti jiru. Tama. Takkanaati yoo akkaataan kun gartee miti hallikii ta'uutaate warri viidiyoon tun bira geessan gartee miti koomentii naa barreessa akkuma isiniin jee koomentii naa barreessa kun olaal akkaataa kanatti yoo dhalaan ka jiraatu arraan tana yoon deemeetiin dalagadda yoon hin jee dalaguu hin danda'u maaliif dalaguu hin danda'u inna dhukkuba akkuma isiniif himee jiru akkuma na harkaa jirtan kana na dhukkubu jira jechuudha. Tanarraa waan hin jee isiniif himu takka hin qabu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani waan jee isin himu takka hin qabu jechuudha. Ammaas isa kana gartee miti maali warri gorsuu barbaadanis warri gartee miti isin tun obboleettii teetii maaliif akkana gootaa dila kana rakkoo dila kana maaliif irra fidda warri jechuun barbaadan yuutuuba ni qaba innis yala seentanii viidiyoo takka achirratti gartee waan takka waan naan jee na aarsee sammuuti yoo naadoo jiru cufaa gallakkisaa jira jechuudha. Ani miti joosan ta'e inni janaajjanuu fi ta'e inni gartee mi buufachuudhaaf mana kireeffatee mana sikiraan irraa kafaluu dadhabee bika biraa kireeffatee afatee jiru kana jechuudha. Isiinis intaluma namaati. Deebi'ee isiilleen waan takka jechaa ni jirti jechuu waa'ee kiyya kanarraa ani takka isiillee ol bee isiin xuune amma ammoo ganaa isiis ani oliin baa maali zariin akka nama rabsitu takka hin jiina ammaan tanaan ani yoo gartee mirakkoo qabaadde na komentiin na yoon gorsa fadhe na gorsaadha yoon ammoo gartee miti badii qabaadde badii tiyya san natti himaadha jee isinii jira amma ammoo gartee haada keessaa beetiin jira Oromoon duraanuu eega namni duhee booda harka dhoyitee maarree san jettee namaaf hiraarte hanga namni duniyaa rakkatee gabbee dubbatu maali jettee namni viidiyoo namaa tana jala deemee maaliif namni kun rakkoo kanaa kana gallakkisa jee hin dubbanne akkuma taajuu shurrubbeedhaa gaafa inni gartee miti akkasitti hiraaree waa meeqa gaddiisu san maaliif akkana godhatan jenne ni maraatee jaaniin eegas booda artistii keenya janiitiin TikTok fi YouTube fi Facebook qofarraa Oromoon gabbaatee isin iyyensa malee hin beeytanii maal rakkoo dilaan dhaabbadee waywaachu jiru kana maaliif isa jala seentanii isa kana ilmi namaa tokko namni walirra sammuu qaba walirra sammuudhaan bal'isee yaada deemtanii isa jala seentanii isa jala wanni kun wanni kanaati ilma Oromooti sirraan fakkaatu maaliif jechuun dhabdanii isin deemtanii isa jala deemtanii waan inni gaddiisu laaltanii wanni kun isinirraa sirraan eeggamuu ibsaa maaliif jechuun dhabdan maaliif cal jettan takisan bicha adana baasa ameesin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isinjaa isinitti illee dheereeseetiin jira inshallah taala viidiyoo biraatiin inshallah waan irra geessiniif maxxansa takkanaatiin sinjaa biitii waan isin irra jirtuu fi waan isin irra geesse akkam sinjaa waan hundi addanuu baasinoo himinaan jira akkas jaaniiniitiin isaan illee dhufanii jiran jechuudha. Akkasumas ganaadhaatiif waan takka yaadini isa anka dandeenyulle gorsinaan yoo dandeenyetti ati sanuu asibira dhaabbannaa ammarraa kaasii mashluufa kaaytii raamanaati waa hundatti sibira jira waan nama rakkoon qabdu mi'aaja du'aayinaa godha nagaa adda siyaa baasu jaa du'aayinaa godha namni jiru waan nyaatu sin dhabu waan dhuguu sin dhabu waan mi'aaja ane arabo kana abbaa mana kanaatu kun ogaraa naadee
jiraan yaalchuun wanni hin qabu akka rakkoo keessa jirus arkanii jira namuutu haaraan kunis arkanii beekanii Umar rakkoon qabdu ni barti ammoo isni gizee gartee deemte intala dhalaadhaati isiitun arretti dhaga'uu baattu boruutti dhaga'amti isiin tun dhalaadhaa kan yooniin godhe koru an karaa kiyya kun maali jetti yoon dhalaa sammuu qabdaadhe ibboota deebitee isuma kanaa lafatti hambifte innummaan kun dhufee ulaa kana jala ceesuudha arguuf teessuma qoolirraa qaba sakkanaati malee ani wanta kan rabbi tokkicha bichaa bas malee ani wanta Ini nafuti ini ani dubaasi fi mafaisa ani laat hedus ni ndanda gubus ni ndanda ko ndo godu ni ndanda wallahi mali yo khet taate wani garte mi dindibe ani rabbi sada zon te ingarte rabbi leni sada da dugumatti mali mucahi ya khalka juru khana garte mi ti dubaade atillan salak ufte lalte aranta ne siregen anamma sinin wal kuban kam namma takitti Ethiopia ra da walani sifi damale way dufta kuban kaburen ya dalaga خلاص telefoon sana dalaga shabakan sana mane yani ana ma isa garta mi dakika qurashan nan falo tani bisal wallahi dakika qurashan nan falo maalif ni beeta ani ni biya ni garta mi wani ni aljiyab areyoni ni sawa gode inni san yoni najese ifi bisni ni dam yoni ni dam ilmot yutun esa deyti jeti ni yade ani arantana if khatabiyati ni garta mi shadat yana shada milat mujana akhnu de baran inna nafannisu isada شهادة ميلاد ما يودن ديسة شهادة ميلاد مجرد نافود شهادة ناخذ نديد مجان كنا استيسا شهادة ملين بو إني ناوك ملين بو ناوك قوس ديد شهادة ناخذ نديد أكو منات تيبوني كذا ما بتعرف لا منات نتن تيبين أنجنا فقول أمر كده خنا بيجعله واني فكرت أكون جبت لا نتن تيبين أمانتي أنا ما عندي إيش راسي باسي وان نتو زركتين جرا خلاص في داغي يا أبو أنا سوار ربنا قول ساني بغرت بيكت ولف إيش هاديه يا ربي تعطل Bakkene lagu sinjirtu tanah gerte isinis warati sayam tu nokata ta kanam tu isa sangka dan desa tu obaleti nggak tim itu betul isa saat tim tu angka dan desa tu wang gua tu kami kesempati lalu insyaallah atis takal lebuan tak yadir Rabbi jira insyaallah semua kubah ajaib mana tate berantu kuman tu nani tadi kata kanafin gua ani ama yon galelle gerte amiti wala wani golinda daga dabgat amata jaha golinda daga dewani golinda daga desan infado wani nin fado ilmo tiye bitta da male sanu garte miti yo nu diso khalas nu diso kab ani sa disi am indin sna diso kab malif ilmagandat malif tawdi danara aya am gam taga garan nama waye mal snin je de bisa kam snin de bis telefon ma nu raj fatem to khalas snin sarka kha anta kayadin atakalle insyaallah rabbi jira isini sangka yirtuti khalas telefonat dirad golin fa isini sakatun gaisi beha وبليتي لا ولا سانتي سنتيتما أولين تبدأني لا ما أصدق يا جندي وتبتدي ديبسا خلنا في يسيفو ديبسا خلنا كوفة جريبسان هذا بني ساتي تبدأني لا ما أركا خيسا قاية خيسا بدي تيسو كذا أكون قوتي أنت كافي جادين يدي أوبسي إن شاء الله تكلفهم ده كنا دارسي بيرجع راسيو جرا بنا ما تيجي إن شاء الله.